Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota sagalee dirree shaggar. Sagaleen dirree shaggar amajjii tokko bara 2025 irraa kaasee Oromiyaa Public Media jalatti qophiiwwan haaraa fi kan armaan dura raadiyoonii dirree shaggar irratti gama tamsaasa raadiyoonii dambalii gabaabaa fi sabaa himaalee hawaasummaatiin darbaa turan fooyyessuun bakka tokkotti qindeeffatee hojii miidiyaa afaan Oromootiin hojjetu bifa haaraan jalqabee jira. Haaluma kanaan sagantaawwan sadii jechuunis tokkoffaa sagantaa lafaaf lafee kan dhimmoota mirga abbaa biyyummaa Oromoo, saamicha lafaa, birmadummaa daangaa Oromiyaa, siyaasaa, nageenyaa, diinagdee, mirga Oromummaa, heeraaf seera, dhimmoota waqtaa'oo fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffatu torbanitti qophii tokko afaan Oromootiin. Lammaffaa sagantaa hundee Oromummaa jedhu kan dhimmoota Oromummaa, duudhaa, aadaa, afaan, aartii, hawaasummaa, jiruu fi jireenya Oromoo, seenaa fi kan kana fakkaatan irratti fuulleffatu. Haala bashannansiisaa fi barsiisaa ta'een torbanitti qophii tokko afaan Oromootiin. Sadaffaa olola sobaa fi hammeenyaa faccisan, eenyummaa fi seenessa keenya hawaasota ollaa hubachiisan, maqaballeessii saaxiluu, hariiroo ummattootaa gabbisuu fi kan kana fakkaatan irratti fuulleffatu torbanitti al tokko afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duuban. Sagalee dirree shaggar irratti tamsaasa idilee eegaluu keenya gammachuu guddaadhaan isin beeksisuu feena. Isinis kana hubachuun qabsiisa sabaa himaalee hawaasummaa yookiin haandil keenya @dirree shaggar OPM irratti subscribe, follow fi like gochuun akkan hordoftan, akkasumas eeruu odeeffannoo fi ragaalee darbees yaada qabdan karaa keessatiin yookaan gama inboxiin akka nu qunnamtan waamicha kabajaa fi jaalalaa isiniif goona. Sagalee dirree shaggar, sagalee ummata Oromoo.